Akkam jirtu nagaa hordoftoonni Keddoo YouTube jalatti argamtanii fi argamuuf kan jirtan hunduma keessan isiniin jecha Abrahaam Abbaasaa Gaashiyyee gammachiisee boochisee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi wanti hanga maatii gammachiisanii maatiin namatti gammaduu caalu wanti biyya lafaa kanarraa hin jiru dhugaa dubbachuudhaa fi egaa haa ta'uyyuu malee guyyaa har'aa Gaashiyyee abbaa kiyyaa sapiraayizii godha jedhee dubbachaa ture jechuudha. Sana irratti egaa yeroon gaafa ga'u gaafa Gaashiyyeen dhufanii biiniin gadi ba'ee ija isaanii qabee gaafa fiduu risitii tokkosanii kan sanaa booddee egaa adda haammatee nagaa gaafatee booddee ol darbanii ol dabarsanii kana gidduutti Gaashiyyee wanta tokko si godhee jira innaa abjuu koo bara baay'ee innaa osoon yaadu kan inni ittiin as ga'e inni kunis immoo yabeet baalabeet hoona haal jedheen jechuudha. Abbaa manaa taatettaa mana sii biteera yeroo jedhu kunitti Gaashiyeen dinqixxe jedhanii qalbii wayisitti fakkaate jechuudha. Sana irratti waraqata fuudhee itti kenne ana caalayyuu immoo wadaajachii kan jedhu jechuudha. Itti gaafatamaan keenya siinii fi yaada isaa hiruu danda'a jedheeni sana booddee egaa baala ulat maanyitaa yookiin immoo kutaa ciisichaa lama kan qabu gimmaasha isaa akka kaffale akkasumas immoo kaffalee fixee abbaasaa gara Finfinneetti galchuudhaaf akkasumas immoo yeroo barbaade dhufee akka achitti arrafatanii fi kinoo jedheeni yeroo kanaa imboowanii jechuudha. Abbaa gaarii abbaa dhaloonni barnoota guddaarraa barate dhugaa dubbachuuf abbaa Abrahaam jechuun baay'ee nama gaarii nama ta'anii ijoollee isaaniidhaaf guddina ijoollee isaaniidhaaf nama gadii jedhanii yeroo hundumaa rakkina ijoollee isaanii keessatti abbaa argamanidha. Namatti tolu namni baay'een hordoftoonni isaaniillee hordoftoonni ijoollee isaaniillee kan jaalatan nuti kan jaalannu jechuudha. Abbaa dinqisiisaa dhugaan isiniin jedhana baay'ee namatti tolu. Akkasumallee kun iyyuu sitti xinnaata inafaa yoo lubbuun jiraadhe yoo waaqayyoon heebbise gamoon siif ijaaraa siif hin maladheen jechuudha. Kan hin jedhan warri Abrahaamiin sammuun isaa dhagaadha hin yaadu obboleetti keenyaaf hin ta'u warri jettan eessa lixxu maal gootu namni lakkaayuu gaafa dubbii dhiisee gaafa haasawaa dhiisu kaayyoodhaaf jechuudha. Waan hundumaa sodaataa gaafa fakkaatu Abrahaam kana laalamee rorroon baay'een itti ka'a lolli baay'een itti ka'a wanti baay'een isa marsu garuu akka nama hin dandeenyetti akka nama gochuu hin dandeenyetti dhiisee bira darba jechuudha. Hojjetee immoo hojiidhaan agarsiisa jechuudha. Abbaa isaanii boochisee ni gammachiise dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Nama laanaaf ta'a kun harka keessa kamidhaan isa maal hojjetteeti jedhanii amma harka isaatti gogora tufanii harka isaa dhungatanii waan ta'e amma boo'aniidhaan dhugaa boo'anii nama boochisan jechuudha. Warreen ijoolleen sun iyyuu hin boo'an jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa hammana kan hin jedhamne egaa ruutaa asii egaa gammachiisuudhaaf guyyaa har'aa gammaddee nu faanallee haawultu jechuudhaani achumaanis immoo isa isheenii 200,000 galte yuutuubii ishiillee asumaan edda kanaa si goona jedhanii yeroo darbellee akkas yaadanii walitti naraaramne waan ta'aniifi isa kanadhaanii addaan citee ture jechuudha. Dhiistee deemtee jechuudha. Keekii sana achumatti waan hundumayyuu achitti mucaa hubeelmoo hubeeleedhaan sana isa fira koo yookiin immoo obboleessa kooti jette sana qabattee dhattee jechuudha. Sana irratti egaa sana irratti egaa hin taane achumaan hin gammachiifna dhaallee gammaddee nu faana ooltu jedhanii isheenis dhuftee gaaffiin koo naaf hin deebine osoo gaaffiin koo kun naaf hin deebi'in maaliif akkana gootu jette jechuudha. Abrahaam hundumayyuu dhiiseera waan hunduma isaa dhiisee bira darbeera
ishiin garuu dhiistee bira hin dabarre dhugaas qabdin jedha yeroo tokko haa ta'uyyuu malee yeroo abbaayeen saammoo dhufanis immoo turii asuma jennaan lakkii isaan eeguu hin danda'u isaan bira turuu hin danda'u maaliif jennaani waadaan isaanii galee iddoodhaan hin geenye waan ta'eef waadichis immoo egaa nan dhufa gaafa duraa deebiin dhufa ittiin akka ishiin baate argitaniitu garuu iddasii akka ishiin manatti hin deebine immoo hundumti keenya iyyuu ni beekna jechuudha sababa kanaadhaani hin didde jechuudha isaan faana turuu hin dandeenye garuu maa gochuun hin danda'amu nama dide tokko dirqamni hin jiru waan ta'eef sossobanii kadhatanii waan dadhabaniif ishii dhiisan jechuudha yeroo kanatti ishiin hin deemte jechuudha gara Abrahaam duuba jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf abbaan Abrahaam nama haraadaa nama waan hundumtuu galeef nama waan hundumayyuu xiqqeessanii salphisanii ilaalan nama nagaatti amanu nama jaalalatti amanaanidha jechuudha ishiidhaaf hin galle malee sana booddee ishii gaggeessanii inni xiqqooshis gaddee dhiisi bakka iddoo sanatti deebi'i bakka gashfeensiin dhufu saatiin isaanis gaheera jedhanii abbaa isaa haala kanadhaan gammachiisee jira jechuudha haala kanadhaanii isaan illee isaan eebbisanii jiru hordoftoota illee eebbisanii jiru warreen akkasumallee shoora taphatanillee jiru jedhamee jira gaa'ii isaan illee eebbisaniiru dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama eebbisu baay'ee namatti gammadu bakka abbaa nama hundumaati jechuun hin danda'ama kanaafiyyuu egaa haala kanadhaan isin jechuun jaaladha namni hin gammanne hin jiru namni ittiin tolle hin jiru maatii keessan gammachiisaa isiniin jedha garuu muddoo tokkotti immoo jechuudha maatiin tokko miti maatiin garaagarummaa qabu abbaanis garaagarummaa qaba haatis garaagarummaa qabdi fakkeenyaaf amma ijoolleen keenya shamarranii biyya hormaa keessatti argamanii mana ijaaranii konkolaataa bitanii bajaajota garaagaraa obboloota isaaniitti dhaabbitanii maatii isaanii dhaabbitanii baadiyyaa irraa gara magaalaatti galchanii iyyuu gaafa deebi'anii gara biyya isaanii galanii iddoo kan dhaban jiru jechuudha lafa kan dhaban jiru jechuudha yaada kee waliif gadi xallisaa ooltee dhiiratu sirkaa nyaate maaltu sirkaa nyaate kan jedhan jiru maal godhanii gaariidhuma godhanii ijaaraniitti galchanii lafan deemin jedhanii konkolaataa dirasillee itti kennanii jechuudha namni tokko miti abbaanis abbaa ta'e miti dhugaa dubbachuudhaaf isa kana isiniin jechuun jaaladha obboloonni Abrahaam immoo egaa namoota gaggaariidha seexanni garuu yeroo baay'ee kana Abrahaam kanadhaan dhimma gaa'ela isaatii kanadhaan illolti jechuudha fageenya isaa adeemsa isaa argiteetidha nama baay'ee guddisaa jira nama baay'ee gargaaraa jira leeyyuu nama baay'ee gara miidiyaatti fidee akka isaan hojjetanii of jijjiiran godhee namni baay'ee illee of jijjiiraniiru jechuudha karaa gaa'ela isaatii kana garuu qormaata guddaadha jechuudha isa kanas immoo yeroo isaatti waaqayyo yaada isaa fi garaa isaa ilaalee akka irraa cabsu abdii amantii guddaa qabna maaliif jennaani yeroo baay'ee Abrahaam wanta tokko gaafa dhaga'ee wanta sanatti yeruma sana girgid jedha bakka akka loluu wayii dhaqa jechuudha intas gabbaa'onni kunis rakkisaadha akkasuma murtiyyeenis immoo jecha namaa fi oduu namaa namni oduu namaa dhaga'u jechuun manuma kee bareedaa gaa'eluma kee bareedaa mul'ata gaa'ela kee keessatti boru jiru argee yeroo tokko addaan si baasuudhaaf si koffisuuf sitti kolfuudhaaf yaalii godha jechuudha isa kana dhagaa dhiyaateera gara nagaatti dhiyaataniiru gara boqonnaatti dhiyaataniiru egaa sasimuu waliin ilaalla isiniin jechuun jaaladhaa meeshaan gidduu yuutuubii kan sabskiraayib laayikii godha isiniin jedha shaala